Kabajamtoota daawwattoota keenyarraa OBN irraa sagalee uummatarraa oduun isin daawwachaa jirtan tamsaasa kallattiin ammallee akkuma itti fufeetti jira. Egaa afaan Oromoo afaan kalaqaa teeknooloojii fi moosaajii gochuun dorgomtummaa isaa sadarkaa addunyaatti guddisuuf hojiin hojjetamaa jiru abdachiisaadha. Tibbanas immoo moosaajiin afaan Oromoo sagaleessuu kalaquun tajaajilaa fi banaa ta'uun ni beekama. Egaa afaan Oromoo afaan teeknooloojii taasisuuf carraaqqiin jiru addunyaatti beeksisuuf dhamaatii jiru irratti egaa xiinxala gabaabaa akka nuu kennanii fi ogeessa ICT kan ta'e dargaggoo Abdiisaa Baancaa toora irratti affeeranii jirra. Abdiisaa ayyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomsiin jenna. Fadha galatooma OBN sagalee uummataati jennee waa'ee afaan Oromoo kana bara 2000 I think 2016 yeroo Facebook irratti dabalurraa eegalee OBN guddoo nu bira dhaabbatee qaamni dhimmi ilaallatu kamuu akka hirmaatuu fi sagalee nu ta'aa tureera. Ulfaadha galatooma afaan Oromoodha. Afaan biyya tokko qofa osoo hin taane afaan sadarkaa idil addunyaa ta'uu qaba jennee tattaaffiin ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa taasisaa turan sadarkaa milkaa'aa jiru fakkaata jechuudha. Dhugaadha. Egaa tibbana moosaajiin haaraan afaan Oromoo barsiisuuf kalaqamu egaa odeeffannee jirra. Mee afaan Oromoo afaan addunyaa akka ta'uudhaa fi afaan addunyaa irratti immoo dorgomaa akka ta'uudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaatame? Sumaanuu moosaajii haaraa jettanii moosaajii kana hedduu arguudhaaf jarjaree jira. Dabalataan immoo gammachuun haaraa jira. Dhaabbanni teeknooloojiidha idil addunyaa marsaalee hawaasaa keessatti yeroo ammaa dhiibbaa uumuun beekamu X'n illee afaan Oromootiin tajaajila eegaluuf qophii xumuruu irratti jira. Sadarkaa idil addunyaatti afaan hojii goona jennee gaaffii nu gaafachaa turre deebii argachuutti waan jiruufi biyya keessaallee tattaaffiin akka amma moosajiin haaraa uumame jedhamu kan irratti guddoo hojjetamuu qofa odoo hin taane hojii baay'eetu nu hafa. Afaan yoo jennu afaan eenyummaadha. Namni eenyummaa isaa dorgomaa gochuun dirqama hunda keenyaati. Wanti irratti ciccinee hojjechuu jirruu fi eenyummaa keenya dorgomaa gochuu. Afaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti afaan hojii ta'e jechuun afaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti yookiin immoo sadarkaa biyyaalessaa afaan hojii ta'e jechuun eenyummaa keenyatu ol bahee mul'ata, aadaatu ol bahee mul'ata, seenatu ol bahee mul'ata, qabeenya nuti qabnutu afaan keenyaan dubbatama jechuudha. Biyya kam keessattuu walirraa bituu, walirraa gurguruu, saayinsii fi teeknooloojii keessatti qorannoon afaan Oromootiin akka geggeeffamu afaan keenyaan akka geggeeffamu akkasuma immoo ogeessi fayyaadhaa ogeessi teeknooloojii afaan isaatiin tajaajila barbaachisu bakka jiru akka kennu daa'imman afaan isaanii bakka jiran ta'anii akka barachuu danda'an taasisa waan ta'eef tattaaffiin akkanaa kun moosajiin akkanaa kun baay'ee nu barbaachisa. Garee waan kana qabatee dhufe galata argachuu qaba. Dabalataan immoo sadarkaa idil addunyaatti afaan keenya afaan hojii goone yoo jenne afaan keenya afaan biizinesii goone hawaasni keenya afaan ofiitiin qabeenya qabu addunyaa irratti akka gurguratu gochaa jirra jechuudha. Afaan ofiitiin addunyaa irraa waan barbaade akka bitatu gochaa jirra jechuudha. Afaan ofiitiin sadarkaa afaan Ingiliffaatiin wal madaalutti akka dorgomaa ta'u gochaa jirra waan ta'eef tattaaffiin akkasii hedduu waan jajjabeeffamudha yaada. Yaada gaariin kaastee Abdiisaa. Mee afaan kana sadarkaa addunyaatti afaan hojii, afaan daldalaa fi akkasumas immoo afaan intarneetii fi moosaajii garaagaraa gochuun kun afaan kanaa fi dagaagina isaatiif gumaacha akkamii qabattee yaadda? Addunyaan gara tokkotti deemu jirti. Addunyaan ganda tokkotti deemu jirti. Addunyaan ganda tokko ijaaranii ganda tokko keessatti hawaasa dorgomaa ta'e walitti fidu jiran. Yeroo ammaa uummata baay'eetu jira. Afaanonni jiran immoo afaan 7,000 oltu jira addunyaa kanarratti. Garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti immoo afaanonni kun gadi xiqqaate gara 3,000 gadi deemu jira. Afaan duutu jira.
afaan tajaajila ala ta'u jira. Afaan jabaatee fi hawaasa jabaatee qofatu gabaa keessatti akka itti fufu yaadamee hojjetamaa jira jechuudha. Kana jechuun aadaa eenyummaa kan kee kan ibsu afaan yoo ta'e ofii kan keetii waan qabduu fi waan harkaa qabdu kana qabattee addunyaatti dabalamuudhaaf afaan kan kee afaan hojii idil addunyaa keessatti dorgomsiisuu qabda. Yeroo ammaa afaan Oromoo afaanota gurguddoo idil addunyaa afaan 130 keessatti afaan 130 jiran keessaa tokko ta'ee jira. Kana jechuun uummanni Oromoo afaan ofiitiin addunyaa irraa bitachuu, afaan ofiitii addunyaatti gurgurachuu, Chaayinaa dhaqee afaan biraa beekuu irra dirqaman ta'u, Chaayinaa wajjin walii galuudhaaf afaan Chaayinaa beekuun dirqaman ta'u, afaan Oromootii gurgurachuu fi irraa bitachuu danda'a. Sadarkaa sanitti immoo gaafa ceenu uummanni kun uummattoota addunyaa filatamoo ta'an keessatti dorgomaa ta'ee akka mul'atuuf ol fuunee uummata warra afaan filatamaa fi eenyummaa qaban keessatti hirmaachifnee irra jenneeti eegna jechuudha hubatamuu qaba. Bifa saniin qofa odoo hin taane guddina saayinsii fi teekinooloojii keessatti qorannoo fi qo'annoo keessatti kana booda image recognition, audio translation akkasuma immoo image validation aadaa fi seenaa hawaasni kun qabu sadarkaa idil addunyaatti sarvarii irra ol fe'aa jedhanii nu gaafatanii waan kana ol fe'uudhaaf tattaaffitti jirra jechuudha. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa illee nu hubatee yuunivarsiitonni Oromiyaa keessa jira hundinuu akka hirmaataniif waamichi xalayaa biiroo pirezidaantii irraa barraa'ee amma raabsamaa jira. Sadarkaa idil addunyaatti of gurguraa jirra, dorgomaa ta'aa jirra jechuudha. Uummata afaan Ingiliffaa dubbatu wajjin dorgomsiisaa jirra jechuudha. Hojii eegalame kana itti fufsiisuudhaa fi kana malees immoo afaan kana sadarkaa caalutti guddisuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Hojiin kana itti aanu maalimi? Hojiin itti aanu wanti nuti beekuu qabnu uummanni Oromoo beekuu qabu, abbaan qabeenyaa beekuu qabu, mootummaan beekuu qabu. Afaan keenya yoo dorgomaa hin taasifne qaama jabaatee fi cime jalatti liqimfamna. Osoo afaan hojiidhaa kabajamtoota daawwattoota jiraannetti afaan wanti jedhamu jira. Naannee sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa taasisuudhaaf afaan Oromoodhaa afaan Ingiliffaatiin akka dorgomu afaan isteeppiiwwan garaagaraa qaba. Amma tekistitu wanti akka ammaatii hojjetame tekistitu tekst tiraansleeshiniitu jira. Tekstitu tekstii irratti aaneeti oodiyootu jira. Oodiyoo tiraansleeshinii dabalamee immeej rikogniishinii jira. Immeej rikogniishinii irraan immoo script translation jira. Achirraan immoo ol darbee hanga aadaa fi eenyummaa nyaata aadaa Oromoon qabu, huccuu aadaa Oromoon qabu, akkasuma immoo waan Oromoon qabu kana sadarkaa idil addunyaatti ol fe'anii mul'isutu aanee dhufa jechuudha. Because afaan eenyummaa gaafa jennu cal'ifneetuma afaan eenyummaadha jenna qofa odoo hin taane gaafa nuti afaan Oromoo dubbannu akka nuti Oromoo taane namni nu hubata. Dabalataan immoo Oromoon immoo addunyaa tana keessatti ispeesii iddoo wayii iddoo taa'uu fi iddoo itti dorgomaa ta'u qabaatee qabeenya isaa afaan ofiitiin gurguratee akkasuma immoo qo'annoon addunyaa irra gaggeeffamu afaan kanaan gaafa gaggeeffamuu eegalu afaan kana dubbatu Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammiin afaan kana jalatti galan baay'een sadarkaa idil addunyaatti as dhufaa deemu. Afaan hojii sadarkaa Oromoo qofa odoo hin taane sadarkaa biyyattiititti gamtaan Afrikaadhaa Iswaahilii bara kana afaan hojii godhatee dabaleera. Afaan Oromoodhaa carraa itti aanu argachuu qaba jedhee nama amanu keessaa tokko ana jechuudha. Because akka Afrikaatitti Iswaahilitti aanee kan dubbatamu afaan Oromoo waan ta'eef Iswaahiliinu inumayyuu warra gara biraatii odii gadi daddabalatee afaan saba isaatiin sababa neetwoorkiitiif wal dhaga'uu hin dandeenye addaan citee jira. Egaa dargaggoo Abdiisaa Baancaan guddaa galatoomii jennaanii kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee oduu irraa daawwattanitti istuudiyoo keenya Finfinnee jirurraa immoo odeeffannoowwan muraasa daawwannee turtiin booda walitti deebina.